Heloo, arradda waa ajaa'ibaa qabadhee dubartoota bichaaf dhiyaadhee jira. Kan dhiirotaa tan takka dubartiif dabarsaa takka bira dabra. Inna salaamtaan dagan ana Dooktar Meesarra Sabalaman Tarikina Naqal. Dubartoota keenya hawwan keenya hayyoota keenya hunda keessaniif arra waan ajaa'ibaa qabadhee jira. Maaliif kan jaamu dubartiin fayyaa fi nagahee isii beekuu barbaadde. Sirna pireedii isii takkaahuu dhangala'aa isirraa yaa'u haalaaltu mata dureen kan jiru isa kana. Dhangala'ootaan dubartiirraa yaa'u keessaa hedduu jira. San keessaa ani dhangala'aa adii qabadhee dhufee jira. Odoo pireediin ta'in odoo laguun ta'in jechuudha. Kanaafuu dhangala'aan adiin maal ibsa? Takkaa'uu dubartiin sun maal hubachuu dandeessi? Kan jaamu bootaa sadi baasee isiniif hanga xumuraatti isiniif dubbadhaa dubartoota kiyya kan sirraa eeggamu obboleettii tiyya like share dubartii keetiitiin biraan akka geessu bichaadha kan sirraa eeggamu. Ana Dooktar Meesarra Sabalaman Tarikina Naqaalingaa ogeessa wallaansaa uumamaatii fi wallaansa ammayyaa tokko godhee hojjechuudhaan kan beekamu ta'a. Wallaansa zamanaa fi aadaas tokko godhee hojjechuun kan beekamu ta'a. Keessattuu har'a dhibee dubartootaati. Dhangala'oo dubartoota irraa yaa'u keessatti dhangala'oo akkamii kan miidhaa qabu, dhangala'oo akkamii kan dooktaratti isaan ajamsiisu. Dooktar Gadaamesaatii fi dooktara ogeessa dubartootaa kan ta'etti isaan geessee isaan mariisisu. Dhangala'oo akkamii? Yoo dhangala'oon akkamii isaanirraa yaa'e ogeessa fayyaa Gadaamesaatii fi ogeessa fayyaa dubartootaa bira dhaqanii takka da'umsaa bira dhaqanii ittiin mari'achuu danda'an. Kan jaamu hanga xumuraatti na dhageeffadha. Galatooma kabajamtoota hordoftoota kiyyaa dubartoota obboleeyyan kiyyaa qaqqaalii dubartiin haadha keenya dubartiin jaalallee teenya dubartiin haadha ilmaan keenyaati dubartiin obboleettii teenya dubartiin milkaa'ina karoora fuulduraaf duuba keenya hunda jechuudha. Namni dubartiin duuba hin jirre yeroo hundee hirrinaatu isa dhagahamaa jechuudha. Dubartiin alatti jireenya hin jaamu, amantiinis amantii hin jaamtu, addunyaanis addunyaa hin jaamtu. Kanaafuu mirga dubartootaa kabajuu fi fedhii isaaniif guutuu fi akkaataa dubartii irraa barbaachisu maalummaa dubartii onnee isaanii dubbisnee irraa hubannee fedhii isaanii guutaa waliin jiraachuun dirqama dhiirarra jirudha. Asumaanuu obboleeyyan kiyya ka dheeraate kan hin ibsu. Kanaaf jecha kabajamtoota hordoftoota kiyya qaqqaalee har'a dhangala'aa dubartii irraa yaa'u kan hin haasa'u jiru. Dubartii bichaa akka na dhageeffatu. Dubartiin bichaan akka laayikii gootu, akka sabiskiraayibii gootu, akka duut gootu, akka gaafii qabdus koomentii jala naa barreessitu kallattiinis akka naaf dawwaltu lakkoofsa bilbila kiyyaa asirraan kaafi. Kanaaf kallattiin naaf dawwaltee na gaafachuu dandeessi. Feetu barreeffama na gaafachuu dandeessi. Feetu kallattiin gaafachuu dandeessi jechuudha. Har'a gaafii fi deebiin keenya kan dubartii bichaati jechuudha. Kanaaf dhimma dubartii irra ra'u keessaa dhangala'aa adiin maal ibsa? Waan jaamurraa kanarraa haasa'inu. Dubartiin gaa dhangala'aa hedduu irraa yaa'u. Yoo miidhama qabaattee, yoo sina siraataan jiraattee, yoo sina siraataan hin jiraatinii, yoo wal quunnamtii saalaa heddummeessitee, yoo hin heddummeessinii, yoo dubrummaa qabaattee, yoo dubrummaa hin qabaatinii, yoo hariiroo dheeraa wajji uumtee, yoo dheeraa wajji hin uuminii, hunda keessattuu dhangala'aanis bifa adda addaa qaba. Kanaaf ana Dooktar Meesarra Sabalaman Tarikina Naqaalii dhangala'aa waliigalaa kan dubartii feetu dubrummaa qabatu feetu dubrummaa hin qabaatin feetu wal quunnamtii raawwatu feetu wal quunnamtii raawwatin dhangala'aa adii bichaan siimama. Dhimma heeyidii takkaa'uu pireedii raasa waan jiru. Heeyidii odoo hin ta'in pireedii odoo hin ta'in dhangala'aa adii kophatti keessanii dhufurraa hin haasawaa jira. Dubartoota kiyyaa na dhageeffadha. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya na dhageeffadha. Obboleettii tiyya jaalallee tiyya haadha mana kiyyaa haadha ilmaan kiyyaa fuuldura hiree jireenya kiyyaa kan waliin fiduu hundinuu na dhageeffadha hanga xumuraatti. Ana Dooktar Meesarra Sabalaman Tarikina Naqaalii har'a dhangala'aa adii isinirraa yaa'u kan heeyidiin ala yaa'uun isin haasawaa jira.
dubartoota bifa adda addaatiin dhangala'aan irraa yaa'uu danda'a. Takkaa'uu dhiitichaa shayxanaatiin, takkaa'uu haala hormoonii isiitiin, takkaa'uu goddaama jireenyaatiin, takkaa'uu haala xiinsammuu isiitiin bifa adda addaatiin dhangala'aan adda addaa irraa yaa'uu danda'a. Garuu har'a dhangala'aa dubartoota irraa yaa'u kan inni haasawaa jiru dhangala'aa adii jechuudha. Lamisaala fakkeenyaaf dubartiin takka heerumtus heerumuu baattus daa'ima dargaggummaarra jiraattus heerumtee haadha ilmaan meeqaa ta'us dhangala'aan adiin akkanaan haasawuu kun yoo har'aa yaa'u ta'e isiin tun miidhamu jirtu moo miidhamutti hin jirtu adda baafatti. Viidiyoo kana hanga xumuraa dhageeffadha. Innaa oduu dhangala'aa haasawuutiin dabriin dura beeksisa kiyya buufadhee walitti deebina. Dooktar Meesara Sabalamantaree Kiliinikaa Lingaa ogeessa wallaansa uumamaatii fi wallaansa ammayyaa tokko ta'e hojjechuudhaan keessattuu dhibeelee garaagaraa irratti haala dawaa isii bifa adda ta'een dhiyeessuu irratti kan beekamu keessattuu dhibee baasuu, dhibee kentaarotu kan dubartoota ilmoo qabachuu kutuu baasuu miidhaa adda addaa qaba. Dubartoota ilmoo qabachuu kutu. Dhiirammoo maniyyiisii xaleelcha akka ilmoon qabanne godha. Innaa keessattuu dhibee baasuu dambalaa adda addaa kanaaf nama saaxiltu keessatti daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalaa malatti wallaannee walaba taasifna kottaa fayyadamaa isin jenna. Teessoon keenya Harar Nook gubbatti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 968 83 hoggolama gootanii kallattiin nuuf dawwaltanii ana Dooktar Meesara Sabalamantaree Kiliinikaa nu qunnamuu dandeessan. Karaa mata duree keenyaa deebinee jiraachuu dhangala'aan adiin dubartii takkarraa hoggaa maniyyii odoon ta'in akkasuma ammas sirna laguu isii odoon ta'in sirna laguutis ganatti deemnee raasuun inna akkanumatti adiin tokko yoo har'aa yaa'u ta'e adiin kun dubartii nagayaa fi fayyaa eeguudhaafis irraa yaa'uu danda'a. Takka dhibdee siin dhukkubsuu deema milikkata siggeessu jira. Karaa ogeessa wallaansa fayyaa gadaamessaa fi dhimma da'umsaatti wajjii dhimma dubartootaa ijoollee rarra'u bira dhaqi mari'adhuun kan seenjuus hoba jira. Kanammoo kanaan alatti irraa duroomi jiraadhu seenjuus hoba jiraa jiru. Har'a irraa duroomi jiraadhu kan jiru dhangala'aa adiin irraa siyaasa. Dhangala'aan adiin dubartii irraa hoggaa yaa'u dhangala'aa adii bakka lama jira. Tokko dhangala'aa miidhamuuf deemtaa dawaa barbaadadhu ogeessa barbaadadhu hojii jira. Inni lammaffaa dhangala'aa hin miidhamne ogeessa barbaadin hin yaadin nagaan jiraadhu hojii jira. Ishi dhangala'aan ati fayyaa nagaa qabda nagaan jiraadhu jiruun sun dhangala'aa akkami. Yoo jennee waa lamaan madaallee adda laalla. Yoonii fi dhangala'aan sirraa yaa'u adii tahee bifti isaa akka bifa ifaa ta'e ifaa aduu haa ta'u ifa kunoo elektirikaan duuba jiru kun haa ta'u bifa ifaa ta'e akkasuma yoo pireediin odoo sittiin dhufne dura sirraa yaa'u heddummaate kuni dhangala'aa fayyaa nagaa qabu jennaan. Waa takka rakkoon qabu dawaa takka fudhachuun fe'isu ifiin dabra jechuudha. Inni lammaffaa dhangala'aa fayyaa nagaa qabu kan sirraa yaa'u yoonii fi dhangala'aan sirraa yaa'u sun adii tahee shurufkaa hin qabaatin. Shurufkaa akka halluuna jaamu qabaatin akka shunkurtii bishaan shunkurtii takkaa shunkurtii nama cuunfee hin fakkaatin kan sirraa yaa'u yoo ta'e akkasuma ammas hoggaa dhangala'aan sun sirraa yaa'u dhukkubbii fi miirri dadhabbii fi ififichuu fi if jibbuu sitti hin dhagaamin ka ta'u ta'e pireediin alatti dhangala'aan sirraa yaa'u sun nagaa fayya qabda waan mana haakimaatii fi dooktoratti mari'achiisu hin qabu jechuudha. Kanaaf dhangala'aa adii tahee miidhaa kan qabu viidiyootti anturratti isiniif dhiyeessina waan daqiiqaan gabaabbatee yeroon gabaabbatee jecha dhiifama naa godhaan isin jaa dubartoota kiyya qaqqaalii obboleeyyan kiyya
obboleettii tiyya. Kanaafuu baay'ee baay'ee.